يعني أرجع بها أنا قلوداتي أردا بقالا برقالا غندا فرراي دبرتوني كينيا توقع مرا ده باتي تخان دفتاتي مرا ناس كيسا كون وان بقى سانس لابر بعد سن تبدأ تجور الرأي كون دندنيا الدنو ددك كون دمي أدري دك كرويا ده بهيجها باسيتي أسد دبا باتي يجو راكون قدام مودة تاجرا دبرتوني كينيا كوقع سانا سيري فري بريسن كبدلو تنانون داي نجرا كنسلا ستة اسبتالي جراتي من اسبتالا سنة تتمت نسبة سيتي في تايلمو سنة برارو دندان وانين قمني في جتشا مكينا موتم مادا هقاي سنتون تانين كنت كون فادان بوفني فيادا أولو إرغان هقاي چدك تموكتن باتو فاجر تبرارم توسني جريچو مال الرأي ركونسون اسبتالا دبر راي مقانك ينو يهي سالي ينان جاني الربايين هانكينا ميشاقب kan dokter Allah kabar ate degree master Allah kan kabnu rakon kenya mishad kesatu dubartin ulfa baatitti marsaddet laalamu qabdija mishaqab komputer injir laalamu sanif asi rivari ergam rivari kanarratti hankini karatis rakon ni qabna hata ummo isma sanu mallaqa male deemun dande anil motiyata gara qabdu ta ulfa asi laalamte hoggaa baddannoo deemu mara takka nin deemeeni mara lamaa fi sadi dadhabee karatti na harkaa waa taate tajaajila hawaasaa gargaarsaaniif lubbuun isin baraaramee jira. Amma namni asirraa riifarii nuuf barreessan hoggaan riifarii nuuf barreessanii asii deemnee gaafa hospitaala damneetti namni kun karaa kanarratti lubbuun isaa dabarti. Achirraa gaa maaliif ambulaansiin si geessa malee sin deebisu. Hoggaa achi dhayne namni kun bahiin taane saaxilamee masjidanirra deemee sadaqaa kadhatee sadaqaadhaan reeffa san fitachaa jira jechuudha. Namni keenya hogguu da'iifee osoo karaa kanatti yaanuuti nu harka du'a. Meeshaalee amma diagnoosisii ittiin godhan qorannaa adda addaa ittiin gaggeessan dhabamuutiin rakkoolee adda addaati jira jechuudha. Eessaa'u keeziin nuti riifaru goonu irra baay'een keezii gaayinii and obstaatiri keeziidha jechuudha. Keezii warra da'umsaati wajjin wal qabatee jechuudha. Amma hanqina karaa ambulaansiitiin qabnuunis wajjin wal qabatee ambulaansiinis yeroo hedduu ni baddi. Ambulaansii tartiibaan tajaajiltu tokko qofaa jira. Araddaa bal'ina haalaa kanaatti wajjin wal qabsiisee iddoo hedduu deemtee tajaajilti. Hanqina sanii wajjin wal qabsiisee haawwanis dafanii lubbuu isaanii baraaramuu dhabuu jira. Dhiinni irraa yaa'ee fa'aa riifarii goone lafa turuutu jira. Humni namaa nuti asirra ramannee fi baay'inni uummanni inni tajaajila kennu dachiisamedha. Dachiisamedha jechuudha. Akkaataa isaan daddi irratti taa'ameen nama 15 kan inni 15 kan inni tajaajila kennu qabu. Akkaanaatti gaafa deebiin immoo nama 200 ol tajaajila kenna jechuun ni danda'ama. Ijoolleen teenya biyya hambaa jirtu illee hedduu galatoomtu gargaarsa guddaa waan nu deeggaraa jirtuuf biyya tana nama biyya tanatti fayyadamee hedduu qobbaatiin isaa asitti awwaalamtee hedduu biyya namaa jira. Mootummaa meeshuma kana akka nu gargaaru dawaa akka nu gargaaru waa hedduu wanni silaa nuti jennu hospitaalatti akka nu jijjiiramus ni barbaanna sila karaa hospitaalatti buufatarra karaa hospitaalatti. Baay'ina nama guyyaatti yoo hangate yoo hin sobu baadde guyyaa halkan tokko nama 25 dhalaas keessatti qulqulleessituudhaan illee qubaan qabaa waa hedduu jira. Sireen da'umsaa jirtu moo sadii qofa argee? Sadii qofa hin qabu.
Yooyaa ammas hooyaa ilmaan ayyaa bakka marattuu nageenya keenya ka waaqaa koo oromummaadhaa koo dhanaa maddee sanaa dhaqqabu warra sanii baree fakka multan warra sanii dhiheellee akka multan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashabaar kafuune dooruu qariibuu anaa dhufuu welcome to Shabba Binyaan. Sagantaa tiyya ta'arratti think mana amma sagantaa 19 amma 20 jira. So ji'oota dheeraadhaaf kaampeenii kana godhaa jirra. Bu'aallee argaa jirra. Warri qindeessitanii fi irratti hirmaatanillee galatoomaa. Arraboo keessummaa addaa qabadheetii sanii dhiyaadhee Jaal Jamaal Ahmad Jaaniini dhaloota qubeedhaati. So waan miilikiin isan dararu waan Haayila Sillaaseetii fi Mangistuudhaan isan dararu waan ifii keessa gadaa isaa uumaniin gaafadhaani. Meegaa akka aadaa Oromtichatti nagaa wal gaafachuutu dursaa. Obbo Jamaal amma Jaal Jamaal Ahmad dhiyaadhu. Dhiyaadhee akkasumatti obboleeyyan daawwattoota Shabboo miidiyaatiis asumaan salaamtaa dhiyeessuun barbaada. Isinilleen waan na dhiyeessitaniif akkasumatti isin galateeffachuun barbaada. Carruma kanaa warkee waa'ee uummata kiyyaa dubbachuudhaaf affeeramuu kiyyatti hedduun gammada. Dhiyaadhe jechuun barbaada Shabboo. Gamme. Ayyee galatoomi nullee gaa yerootti aarsaa gootee sa'aallee sibiraa deemtee jirti. Affeeraa teenya kabajee asirratti argamuu keetiif galatoomii si jechuu barbaada maqaa hawaasaatiif miidiyaadhaatiin dhiyaadhu. Meegaa namuu beeytee waan argaa dhageettiidhaa keessa dabreerraa gaafatanii waan beeytee keessan turre hin dararanii jechuudha. Gaafiin kiyyamee obbo Jamaal Oromoo irraa yoon doggoruu baadhe gaafa qeeroof qarreedhaa san dhaqqabdee jirta. Mee dhaloota qubeedhaa kana dhaloonni qubeedhaa hundumaa akka lama qaba jechuudha akka hedduu qaba. Akki tokko waan beeytee abbaan hin dandehin akaakuun isaanii hin dandehin sirna jijjiiruu danda'ee jira jechuudha. So dhaloota tuffannoo miti. Dhaloota waggaa 155 booda harka qullaa wayyaanee beeytee Afrikaadhaaf humna Afrikaadhaa turte sani tokkummaa isaa uummatee tarsiimoo lafa kaayatee naamusa amma sakamee firaa gaggeesse. So dhaloonni kun dhaloota beeytee qoratamuu qabu jechuudha tokko kana. Kaan ammoo dhaloota waan irra laffeessan hundaa'u odoon guduunfiin odoon dabooliin hireen sanillee harkaa baatee qammantee gatii gurguddallee kafalee jechuudha. Warri waan san gaggeessellee kaan addunyaarraa galee kaan hidhaa jira kaan facee addunyaa tana gubbaa jira. Gabaabinaan mee akka obbo Jamaalitti qoodni beeytee hawaasni gammoojjii kuni bara Haayile Sillaasee dargiidhaatii fi wayyaaneedhaa qooda manguddoo fi abbootiin teessan goote sanillee haga tokko fudhadhuuti. Dhaloonni keetoo jijjiirama irraa kanaaf gatii inni kafalee maal fakkaata? Baay'ee galatoomi Shabboo gammee gaafii bareedduudha. Inumaa bakkaan an fedhurraa naa kaafte ummanni gammoojjii kun ammaa uummata keenya kaanniyyaa gara burqaa kanarraa kanaas dabalatee namoonni bakkuma gammoojjiin jirtu hundaa'uu qabsoo ture jechuudha. Qabsoon teenya faantisii bakki isiin itti booda'an ta'e warra gammoojjii keessatti jechuun danda'a. Akkumaan jalqaba sii tuqetti ga'anii dhaloota qubeeti garuu maallaqa Mangistuu Hayilamaaramiin naanaa bitadhe jechuufiin jaa numaa xiqqishoo jechuun hafuura numa qabna jechuufiin jaa. Haa ta'u gaa ummanni gammoojjii sun baraanan ijoollummaa qabu fakkeenyaaf dachiin qotanii wanni isaanii horii irratti hundaa'a jechuudha. Aanan kana gurguranii aanan kanaan midhaan bitanii nyaatuu turan. Yeroo kana waanii yaadadhu keessaa gara baddaa kanarraa gad dhufaa waraanni kun gisee gad dhufu nu bira achi bakki sun dhufeetuma bakka horii faan waliin tiisa jechuudha waraanni kun.
Siistama jechuun siyaa bifa gartee waraana kana ittiin qabsoon tun akka gartee maaliif amma fakkeenyaa nama bakka keessa bulu hin qabne jechuun ni beeyta warri gammoojjii yookaan qaarkaa jedhama waan keessa rafan ni beeyta achuma keessatti akkasuma ba'aa biraa ofirra kaayuu san hogguu waliin laaltu uummanni gammoojjii bakkuma hundattuu warri lafa gammoojjii jiru kun warra gartee qabsoof uumame warra hidda qabsoo tahe jechuudha dandeessaa jechuu. Kana haadha takkaa ture shuuroo gooti. Shuuroo tana godhata warri gammoojjii kun yeroo shuuroo gootu kana gaa keessummaan osoo ofirraan eegin itti dhufa. Kanaafuu shuuroo tana gaa jechuun osoo ofirraan eegin waan itti dhufeef bishaan itti guddistee baay'isuu qabdi jechuu. Akka gartee namuu aananiin gaabee taafidanii aanan itti qabanii wanni guddaan wanni alhamdulillah aanantu jira. Aanan kanaa naati aananuma jechuudha gootee nyaatta jechuudha. Kanaafuu waan kana qaama siyaasaa maali ilmaan isaanii bira dabarsanii na dhibaanii hedduu bakka akkasitti nama kana dhawamee faa dhufuu jira. Hagaara keessatti awwaa jechuun aananii fi kanatti geessanii jira. Kanaafuu nuti gaa warra aanan sanfaa geessuu ture jechuuf hin jawanni reefu dideef. Nuti warra aanan sanfaatti kannanii qaba jedhama isa san harka qabannee geessinee gaa hagartee hattaa jimaa qabamu jira kanallee bakka jimaan jiru yeroo garii gammoojjii jimaan hin jiru bakka jimaan jiru barbaadanii bifa san qabsoo tana kunuunsaa turan jechuufi. Haa ta'u gaa namni kun qabsoo wanni qabsaa'uuf bu'aa qabsoo sanii haa xiqqaatu yoo lubbuun jiraate dandhamuudha beeyte. Hogguun akka laalu waa'een uummata gammoojjii kun baay'ee nama dhagahama. Keessaa'uu karaa warra anniyyaa kun hedduu nama dhagahama. Qabsoon anniyya keessa turte ilaa hanga qeeroon dhuftee qeeroon eega dhufte kanallee qabsoon achinuma jirte jechuu laal haa jechuun matuma gaddeeffattu malee anniyya keessaa qabsoon takka hin banne jechuudha. Kani rakkoon karaa hundaan itti jirtu. Kanaafuu waa'een uummata gammoojjii yoon hiika gabaabaatii kan isaan kun hidda qabsootii fi nama qabsoof uumame nama qabsaa'uudhaaf rabbiin uume jechuudhaan danda'a jechuuf hin jedha. Hogguun kana juugaa gammoojjii cufan baana beeyte kallattii hundaanuu. Maal na yaadachiiftee seeta Oromoon aslitti hundinuu tiifachuu turte seenaa gwaalaallee jechuudha. Ammoo gammoojjirraa eega beeytee karaa baddaa kana loon qabannee ol godaanaa dhufanii lafa jiituu fi kana harkanii qonna kanallee akka laayyootti Oromoon hin fudhanne jechuudha. Duba aadaan gammoojjiidhaa wanni itti gaariidhaa. Loonis beeytee waloon tiifatteeti kophaa elmattaa jechuudha. Godaanallee waliin godaanta soo hawaasummaa jabduu jira jechuudha. Jiruunis waa laaftuu miti gammoojjii keessatti soo namni kun walii irkataa wal abdataa wal jabeeffata. Oromoon irra guddaa akkuma gammoojjii anniyyaadhaa tabeeytee gammoojjiilee Oromiyaa hunda Baalee fi tan Arsiidhaatii fi gammoojjii Booranaatii soo fudhanne. Oromoon aslitti jireenyi isaa horsiisee bula. Ammoo gaa akkamitti gara qonnaa dhufee xiqqisoo sii tuquu barbaada jechuudha seenaa waan taateef. Amma namni dhokateeti gaara keessatti dhokataniiti midhaan kana facaasuu baratanii midhaan kana gaara keessatti beektee hedduu bishingaa kana facaasanii bishingallee firii isaatiif kanaa miti aalaa kanaatu itti tola jechuudha inni mi'aawa hedduu tola aalaan beektee bishingaadha. Sanii dhokatanii gaara dhaqanii dho'isaadhaa jechuudha qonni duratti qaaniidhaa aadaa Oromoo keessatti jechuudha. Duuba warri ooruun tun heddummaatteeti namni kunuu irraa godaanutus garaa isaa nyaattee ifirraa abbootii gadaati amansiifanna akkamitti haa amansiifannu jaanni gandii mari'atan. Waan nuti dhokonnee gaaratti facaafanne kana waan akkana mi'aawu kana yoo dhandhamsiifne isaanuu beektee isaanuu wajji jechi qotachuun isaanii ni malaadha. Soogaa akkasitti aalaa kana beektee alantoo irraa fuudhanii gumii abbootii gadaadhaa tataa'u jirtutti dhaqanii tiifachuulleen heera
qotachuullee heera nu godhaa jedhanii kadhatan jechuudha. Qotachuun tun maal faayidaa qabdi yaaniin? Beetee midhaan facaaftee rooba samiitti eeggattee akka gawwaa amatti akka teessee waan beetee firii baaftii fi baaftu isiirra loon keenya qabannee asittis beetee yoo ukheeni irraa dhume godaannee bakka roobni jirutti waan beetee bonaaf gana irraa fayyadamuu dandeenyu akka loonii ooruu nuun taatu jaaniin jechuudha. Lakkee boo ni taati. Mee nu amansiisa waggaa yaaniin alaa bishingaadhaa kana kannanii fi manguddoon alaa kana nyaatteetti akkasitti hayyamtee fi jechuudha qonna. Qonni waan haareya. Qonni waan haareya. Inumaatu anni keessoon doggoruu baadhee qabsaa'ota baddarraa dhufeetu beetee qonnaa haga tokko karaa moojoo kana barsiisanii jechuudha. Oromoo irraa namni booda aanee gara qonnaa dhufee gammoojjii warra anniyyaati jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Qonni kunis waan nu miidheesni waan nu tolesni qabaa wanni nu miidhe keessa mobilitii san nu dhokke. Diina jalatti hidhee jechuudha. Hawaasi baddaa ammoo wanni qabsoo keessatti hirmaachuu hin dandeenyee fi miraasa diinaatti jechuudha. Eega calanqoo carii cabe booda namaa fidachuu barbika takkattuu kannanii fi jechuudha. Amaaraa kannanii asii gaa dachii tana qotee dachiin gawwaa Oromoo goote jechuudha. Oromoo vulnerable goote qonni hamaa jechuu odoon taane gammoojjii wani magaa dubbii qabsoodhaa fi rabbi isaan uumee wani jettu san dhugaadha. Maaliif aslumattuu namni gammoojjiidhaa yoo taateef ni ta'a jechuudha. Yoo hin taaneefis jalaa godaanaa jechuudha. Walii galla roorroos jalaa godaanaa, abaaris jalaa godaanaa. Wal qabatee deema arjaadhaas maaliif yoo walii waan goone survive godhuu hin danda'an gammoojjii keessatti. Baddaa immoo beetee ooruu tun qabaachuun eegas eega ooruu tana hayyamaniif booda akka namni waliin ajjeefne heera tumaniif jechuudha. Heerri tumame maal jedha? Qotachuun heeraa jedha. Ooruun tawasana qabduu jedha. Yoo wasanatti godhan ooruu miti. Ooruu tadallee qabduu jedha. Maaliif beetee horsiisee bulaa kuni fi qotee bulaa kun akka waliin lollee fi jechuudha. Hagamta akka uummanni gaafa sanii mataan qaraa laala. Akka hawaasi walitti hin buunes hayyee wasana jidduu godhadha yaaniin dachii teessanis. Atis gamanaan godhadhu teetiif sanillee daangaa jidduu kaayyadhuudhaadha. Dallee itti jaarradhuudhaadha. Sogaa heera gaafa san beetti ooruun yoo wasanan qabaan himachuu hin dandeessu. Ooruun yoo dallee hin qabaanne loon namaatu dhufee na raayaatee jettee himachuu hin dandeessu. So wanni gammoojjiin harkaa qabdu tuni uumaattuu aslittuu Oromoo achii jechuudha. Wanni aadaadhaaf qabnu sani. Tun ammoo ta guyyaa keessaa dhufneetu roorroo jalattuu nu hiiteedha. Qabsoon keenya kufiinsisii guddoonu beeytee moodeela gammoojjiidhaatiin gammoojjii keessatti moodeela bareedaa uummataniiti moodeela beeytee baddaatti sossoofne qabsoon Oromoodha haga ammaatuun tolle jechuudha. Qeeroo qofaatti qisho beeytee baddaa sossoosuu danda'e malee irra guddaa ni butuchaniin hawaasni harka 180 baddaa keessa jira jechuudha. Ammoo ba'aa harka 180 fudhaniiti gammoojjiirratti darbanii jechuudha. Gammoojjiin tun ba'aa yeroo dheeraadhaati baadhattee as geesse. Baadhattee as geessuu tana keessatti beekadhu sheexaanaa fi amaarri gammoojjii tanan fadhuu jiran. Salaanni nu barwanni gammoojjiitti irra laafatuuf hin jiranii jechuudha. Amaarri sheexaanis gammoojjii tanan fadhan. Baddaa tana jarri lachuutu ni jaalata jechuudha. Amma baddaa wudu'achuu namatti hin ulfaatti jechuudha. Salaanni nu hedduu fardaa'u jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Qabsoon teenya oduu amala beetee uummata keenya baddaa jiru qubate kana itti sossoosuu fi moodeela waan san hojiin deemu uummanne ba'aan tun gammoojjii irratti hin haftu. Amma hawaasni gammoojjiidhaa kuni ba'aan harka 180 isaa irratti buuteeti. Amaarri baddaa tana keessa bagaleeti irraa sinqeeffatee dhufee gammoojjii tana dhahee ammas itti ol deebi'a jechuudha. Waan ifiif baddaa keessa galuuf haraas itti godhee
mana barnootaa ijaaree fi hospitaala ijaaree fi ifiif itti fayyadamuu fi jechuudha. Sogaa miidhaan warra gammoojjiidhaa akka tasbiidhaati jechuudha. Tasbiin beektee oduma subhaanallah jettuutu bara naannawtee dhufti jechuudha. Odoo lakkaa'u warra gammoojjiidhaatis akkuma subhaanallah sani dhaq jechuu ala koosan qabdu jechuudha. Ba'aan qabsoodhaaf aarsaa isaan kafalan laaftuu miti. San gubbaadhaan amaarri waan achiin galleef gammoojjii keessan galleef waan takkallee waan hawaasa kanaa godheen qabu jechuudha. Arraa hongooneef kan beektee masaraa keessa Oromoo jira jennuu jechuudha. So miidhaan uummata gammoojjiidhaa Oromoon hubattee jirtii fi mootummaa miti gaafii. Angaariidha kaaftee qaceellotti waan sila ibsamuu qabu qaceellotti kaaste. Haa ta'u garuu akkuma Oromootti dhugaadha wanni uummanni kun qabsoo tanaaf oole keessaa qabsoo oguu jennu tanaasanii osoo hin ta'in qabsuma ta'u hunda namni gammoojjii nama waa falmu hunda ni deeggara. Nama wanti tun noo cufa gonni isaa eeyisoo jette warra gammoojjii bira bakki itti dheessu jechuudha. Kanamaafuu gaa akka Oromoottis gaa namni kun qooda walii kaa'u gaarii gaa amma ogummaa dhageenyu beektaa hafuuraatu xiqqoonama deebi'a. Gargaarsa gartee namni walii godhee gartee karaa hospitaalaa fi kana goggodhamu kanarra keessatti kun itti fufee sila bifa gartee nama abdachiisaa ta'e tokko hospitaala qofaami ammaas manni barnootaatis barbaachisaadha. Hedduu gaafa duraa bara nama nuti barannu san namni ijoo gammoojjiirraa dhufu kun hedduu barnootaallee itti fufuu hin danda'u. Maaliif fagoorraa dhufaa? Hogguu fagoo dhufu kana bakka hanga tokko nima bakka ji'a shan akkana wayii baratechi booda hin jiru jechuudha. Manni barnootaatis babal'atuu qaba. Haa ta'u waa'ee Oromootis ta'ee waan Oromootti Oromoon illee beekuu qaba qooda kana. Namuu warraan tana yeroo ammaa tana keessatti namuu naannoo isaa iddootti dhalate yookaan iddoorraa jechuun durtisaa jirtu san akka waan gaariirraa arku yookaan akkatti toltu ni jaalata. Haa ta'u immoo keessaafuu uummata gartee anniyyaa kana keessatti galanni isaan oolan san haa xiqqaatu galaa fi dhufu qabaa. Fakkeenyaaf iddoon waan amma gartee reefu viidiyoo irratti ati dura eegalte san yoo laalle waan garaa nama nyaatu waan baay'ee namatti dhagahamu. Har'a namni akka walirra wayyaatitti walii dhiisu qabaa. Fakkeenyaaf misoomuma kanaawu mootummaa kanas yoo taate mootummaan kun gariinis gaa mootummaan kun aboo har'a nama Oromoo bakka ittiin qabate je'eeti abdii qabaa jechuudha. Mootummaan gaa abdatu kanallee abdii isaa san dhugoomsuuf tattaafatu qaba. Mootummummallee qabsoon keessaa namni Oromoo ta'ee masaraa keessa jiru yookaan Shimallis haa ta'u Abiyyiis haa ta'u hangam takka qabsoon kun gammoojjii tana keessa yookaan lafaan niyyaa tanaas ta'u gammoojjiilee biraa keessa yeroo hedduu barnootaanis waa hunda nuuqadu ilaa gara boonanallee yoo deemte waa'een gammoojjii kun duubatti hafummaatu jira. Kanallee mootummaan xiyyeeffannaatti kannee eegartee egaa nama Oromootu masaraa nu jiraa jeen namni abdii qaba. Yoo namni gartee bakki rakkoon itti baay'attu tun furamaa ka deemtu taate namnillee mootummaa kana dhagaa biraati jala idaa malee dhandhaarraa dhagaa jalaa darbaan deemu jechuuf hin jira. Kanaafuu hedduu xiyyeeffannaa keessa galchee mootummaanis akka bakka kana waan uummanni gartee wali bubuuse kanallee akka gartee wanni kun bakka gahee uummataaf waan tokko mul'isu. Mootummaatiinis gama isaatiin akka gargaaruun asumaanuu carraa kana fayyadamee ibsuu barbaada. Kabiraati uummanni gartee deeggarsa godhu kun keessaa fi alatti yaada tokkoon qalbii takkaan sossohanii akkasitti kumaarreef geessanitti akka walirra amma fakkeenyaa bakka mana barnootaa 3-4 qabdu jira garuu warra tokko hin qabne jira jechuudha. Yeroo san mana barnootaa 4ffaa yookaan 5ffaa ijaarrachuurra warra tokko hin qabne saniif dabarsanii akkasitti
haa ta'u silaa beeytee waan rooba guddaa gartee lafa ga'u san garuu walumaan abdanna. Amma garuu qalbiin nama Oromootu bakka san nu jira jenneeti harafus hatta akkaataa gartee abdii namatti horaa deemu tokko argamu qaba jechuuf hin jaakaruma hundaanu. Ayyee ulfaadhu waan mootummallee haga tokko waan kaaftee qabdaa. I don't know, beetee karaa gammoojjii kanatti arge beetee uummata loon amma gaala bishaan obaasuudhaaf warra bishaan to'u huni tokko eela keessa dhaabbatee tokko irraa ol dhaabbatee yoo xiqqaate nama lamaa sadii akkasii baaldii tana walitti ol kannanii bishaan kana to'anii jechuudha. I think bultumni mootummallee akkasii jechuudha. Amma wanni ani arku jiru bikki raasoo jiru amma bikka beeytee raasaa masaraa keessa jirtu raasoo jira. Ogaa homanullee hedduu bikka sanii bikki irratti xiyyeeffanne dhugallee maaliif qaamni muree murteessu beeytee ka masaraa keessa jiruu fi ka Oromiyaa bulchuu jechuudha. Haa taatu ammoo ogaa gad dhufne akka beeytee hawaasa keessa dhaabbatu kunoo akka beeytee bishaan toohee ol kannu kuni yoo baaldii qullaa ol kanne haa namichi gubbara jiru kuni beeytee baaldiin qulluma gad deebisaa jechuudha. I think wanni nuti arkaa jirru godinaa fi godina Harargee Bahaatii fi akkanumatti illee warrummaan aanaa beeytee gola odaadhaa dirqama isaanii bahanii jiranii gaafii kiyya guddaan fakkiidhaaf dur beeytee kan beeytee jalduu dhalatee fidanii malkaa jabduu geessanii jechuudha. Hawaasa waliin beeku hawaasa saniif illee yoo nahuu baate illee waa ajaa'iba hin qabdu jechuudha. Gadda sanii dhalattee achi barattee miilaan akkaati immoo baantu sanitti deemtee ilmaatu irra maqaa isaa yoo dogoggoruu baadhe ati Aliyyii na fakkaata Aliyyii Mahammad Hassan bulchiinsi laga odaa bulchiinsi beekee naannoo amma gammoojjii kanarraa tokko jechuudha gola odaadhaa kana duuba hoggaa rakkina fayyaa jennu dhugumarraa dubbannu haati Aliyyiidha. Hospitaala hoba ijaaramteef qabdii hidha gaafin ubbaleettiin isaa maybe jaartii isaa makiinaa mootummaadhaatiin geessuun isaan himan takkaayoo jaartiin isaa nu achi jiraachuu dhabuun isiin himanaa jechuudha. Ammoo haa taatu hawaasa kana keessa haadha haboo adaadaa ubbaleettii waan dhabnee jechuudha. Hawaasa kana keessa yoo xiqqaate beektee ubbaleeyyan irraa illee haga tokko adeeran irraa illee eessuman irraa illee nama dhabne jechuudha. Maatuu isarraa hoggaa jalqabne. Bishaan sashabboon nu agarsiisu yoo beetee nama naanjee jira beetee aboluu siiniin jiru nama rahima isaa ha bishaan sanirraa waraabbatee dhuguun beekanaa jee rahima isaa. Inni itti gaafatamaa beetee aanaatii jechuudha. Rahima isaa bara sabarraa haasawaan jiru fira isaa tajarikaana harreerra fi'attee haroo tana beeytee gaafa harkattee irraa waraabbattee galtuu fi gaafa dhabdee qabdu jechuudha. So kana barnuti arraas teenyee achitti isaa himuun hin barbaachiftu. Haroo tanarraa dhugee guddate duba haa ummata kanarraa haara baafachiisuu hin qabu. Namni isaa ol hawaasni rakkoo hawaasa kanaa beeytee yoo shimallis I think wannummaa mana mul'ataa jiru Aliyyii Mahammad Hassan yoo maqaa isaa dogoggoruu baadhe naaf sirreessita. Addee miski namni isaanii ol rakkoo hawaasaa kana quba qabu ni jira. Akka malaalaa arkaa jiru dhagaa jirutti inumaatu
beeytee bulchiinsi keenya kuni rakkoo bishaanii miti. Rakkoo beeytee tajaajilaaf waan adda addaa dhabuu bira kunneetu numaa ifiifuu waan nyaanne hin qabne milishaa nyaachisaa nuun jaadha. Nutuu waan ifiifuu beeytee abaarnu gubbaa jiru Somaaleen daangaa keenya saamaa jirtu gibira beeytee humna keenya olii nurra kaa'aa jira. Gurbaan kun nuunahuu miti beeytee rakkoo uumaadhaan gammoojjiin qabdurra rakkoo har'a bulchiinsi dabalataan nurra kaa'etu irra guddaadha. Duba gaa keenya kan keessaa dhalate kunu yoo kanuu hin naane taate gaa akkamitti beeytee warri fagoo jiru, warri Finfinnee jiru, warri Adaamaa jiru rakkoo teenya tanuu hubachuu danda'a. Amma gaa hoomii hawaasa irraa dhuftee jechuudha. Arrabsiisin jechuu fi miti. Amma ololaasii fi miti. Yoo sirrii mijettan lakkoofsa keenya duwwaa 614 2 248 bilbiltanii bulchiinsi beeytee naannoo keenyaa ummata isaa tajaajilu jira oduun isa bira dhufte dogoggora nuun jettanii sirreeffannaa jechuudha. Ammoo haga gabaasaa harkannetti bulchiinsi naannoo kanaa ummata kana tajaajilaa hin jiruun koomiin gara sirraa nu dhufaa jirti. Mega ati gara keetiin jechuun hubannaan ati qabdu maali? Dhaamsi ati dabarsu. Ilmaatu warra asirratti barreessu jiru jira jechuudha. Keessaa warra nu ergee fi warra ammallee laayifii odummaa haasa'u nu barreeffachuu jiru jira. Koomiin tun ifiifuu quba gaa bulchiinsa irratti laachaa jirti jechuudha. Dhiiroo Aliyyee Mahammad Hassan gurra ulfaatamoo mu ijaatu idduun agarree jechuudha. Mu aqliidhaatu hin daleene deeroo. Sirriidha. Amma bar bifuma gaafii hojii akkuma gaafii fakkeessitee waan sila dubbatamuu ture hunda dubbattee jirta. Haa ta'u amma ani wanni hin jedhu egaa amma mootummaan kun bakka hedduutti qoodamee jira. Inni tokko mootummaan kun rabbiin naaf filee yookaan qabsoo uummata keenyaatu asiin bahee amma gaa kana mootummaan kun ka Oromooti biyya kana Oromoo bulchaa jee warra amanuu jira. Kaan ammoo mootummaa kanaa jechuun ganaa gartee mootummaa dhugaa gana harkanna jeetis amanuu jira. Mee sababa hawa gana mootummaa kana balaaleffatuttumaa dhiisi warra mootummaa kanaa deeggaruuf jechaa beeyte waan gartee akka deeggaran nama godha. Takka hojjechuun bareeda jeetii yaada. Hamma namicha bulchaa gartee aanaa kanaa rakkoon isaa dhugaa komiin karaa adda addaatiin ni dhufti. Yeroo hedduu bakka warri gartee qaama gaxaanaa ta'an kun aanaa bulchiinsa amma beeytaa dur bulchiinsi aanaa bakki jedhamu kun amma araddaan ragga bu'ee jaan. Araddaan akka aanaa taate jaan. Haalli uummannichi keessaa himu komiin tungaa bakka hundarraa ni dhagahamti jechuudha. Amma obboleessa keenya amma kaati maqaa dhoyte bulchaa aanaa kanaa jettee maqaa dhoyte kanallee hedduu komii guddaatu itti deemaa jechuudha. Komiin tungaa bilaashii miti akkanuma lafaa ka'ee namni waan takka komiin dhiyeessu. Ijaanis ni garra. Kana gaawwanni jennuun arran tanagaa isaantu uummata san keessaa dhalate. Isaaniitu aanan yoo gartee aanan uummata sanii dhugee guddate gibirallee isaanturraa fudhata. Isaantu uummata san hassaanii jechuudha achilla innillee damoosa achirraa harkatee jechuudha mindaa achirraa harkateeti uummata saniif bakka san bu'ee jira. Kanaafuu warri isaa oliitis waan kana dhaga'uu qabaa. Nama tokko komiin adda addaa irra dhiyaatu. Hagartee rakkoo uummataan furre. Rakkoo uummataa tasgabbeessanii yookaan karaa poozitiivii ta'een fudhachuu irra dabre uummata irratti maqaa addaatti baasuudhaan irratti xiyyeeffachuu nama filattu. Bulchiinsi godinaatis waan kana laalee nama gartee uummataaf dalagu haa uummatatti waa'ee rakkoon uummataatti dhaga'amtu takka bakka san akka buusu xiyyeeffannaatti kanneen akka godhu asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada jechuudha akka nama tokkootti. Kanaafuu rakkoo kana yoo rakkoon furamuu baatte
namni kunis rakkoo isaa tana rakkoo tana hanga takka obsee jechuun uffateellee keessa taa'u. Ati rakkoon uummataa gaa rakkoo mootummaa taatee jechuu kiyya lakka deemtuun gara mootummaa sanuu rakkisuutti deemti. Kanaafuu nama uummataan dalagne mootummaan xiyyeeffannaatti godhee bakka sanii kaasee nama uummataa dalagu bakka san buusuu qaba. Kana eenyu godhee jennee qaama bulchiinsa aanaa eenyu tooggana. Amma gaa golooda akka aanaatti yaamanii silaa aanaa meeqaa ta'uu danda'a aanaan goloodaa. Sunuu isiinuu rakkoo takka tajaajila uummataa dhaqqabsiisuudhaaf amma aanaan sun achii ka'ee godina Harar dhufa. Aanuma sanuu jechuun akka godinaa godhanii aanota hedduu ta'uu danda'a aanaan goloodaa. Akka gartee uummanni tajaajila isaa yeroon harkatu godhuu. Akkasumatti ammaas uummata komii uummataa osoo uummanni warra biyya alaa jiru kana biraan hin geenye achumattuu komii uummataa dhaggeeffachuu baruu qaba mootummaan kun. Tokko mootummaa kana qabsoo qeeroo fide jennee amanna. Ammallee mootummaan kun nama keenyaa bulcha jenneeti amanna. Namni hedduun tana siin jaa yoo ati yaada gartee faallaa waan takka aboo sirriitti hin jiran yoo jette kanaa sii deebi'aa jechuun namoonni waan kana deeggaran. Kanaafuu gaa akkuma reefate adde miskii jette gaa amma bulchaan godinaa isiidha. Aanota ammaanaa goloodaa qofaan gara jajjallaa kana namni hundi rakkoo akkanaa ni qaba. Akka godina argee baatti jechuudha. Amma waa'ee gibiraa yoo ilaalte nama hedduu amma gibira bara dabre fa'aa fakkeenyaaf 3,000 fa'aa fuudhuu turan jedhan. Amma 13,000 fa'aa fuudhan. Gibirri kunoo akkamitti kana sadarkaa kana ga'e maaltu kana godhe hoo? Eegaa nama kanaa ibsuu qabanii. Ammaas gibira guuruu qofaami gibira guuran kanaan ammaasittis bakka jirruttis gibira numa kafallaa beekta. Akkana rakkoo kanaanii miti akka itti kafalu namni. Gibira kafaluu mootummaan namattuu himu biyya namaa yoo deemte namni ifiif gibira kafaluu jaalata. Gibira isaaniitu rakkoo keessa galchee jechuudha. Fakkeenyaaf amma bara dabre 3,000 kafaltee har'a hogguu 13,000 ta'e. Ooyiruu madaabaraa 5 hin dhalle hogguu 25 gaafatan. Kuni rakkoodha jechuudha. Waan kana ani akka kiyyatti mootummaan achi bulchu san xiyyeeffannaa keessa galchee nama ummata gurraan dhageessuu danda'u bakka san buusu qabaan jedha. Keessaa aanaa goloodaa kun hedduu baay'atee waan jiruuf ammaas bakki rakkoon itti baay'attus achi waan ta'eef yoo ati yaada dubbattee maqaa gartee qabsoorraa ummata kanaaf kennamee jira jechuudha. Ati shaneedha ati waan akkasiiti faallaa akkas nama gartee waan kana hunda dhaggeeffatee tasgabbeessuu danda'u nama gurra ummataan dhageeffatu qabu bakka san buusu qabu mootummaan. Jechuudhaan himuu fedhaa jechuuf hin jedha. Kana gaagguun jiru akka gartee mootummaa san faalleessuu osoo hin tahin mootummaa uummataa dalagu namuutu ni jaalata eessattuu. Mootummaan kunillee isuma jechuun rakkoon kun deemee mootummaa kanatti waan dhufuuf tarkaanfii kana warra isaa gadi hojjetan kana qaceelloo xiyyeeffannaa osoo itti kennamee baay'ee nama gammachiisa jechuudhaan fedha gamme. Ulfaaduu gara xumuratti dhiyaachaa jirra. Wanni biraa ala kanatti hawaasni keenya dirmatee waan danda'ullee keessaa buufata burqaadhaa gara hospitaala guddisuudhaaf meeshaa fi gumaata maallaqa illee hedduu gaggeessaa jira. Meegaa horee waan kana qindeessituu fi hawaasa keenya ka dirmateef akka dhalataa naannoo sanitti galanni ati isaanii galchuu feetu ni jira. Wanni isaanii nuu jettu maali? Baay'ee gaariidha. Namoota gartee akkuma jechuun nama takka gabaabumattuu amma nama tokko nama sagalee hin qabne tokkoof sagalee yoo taate beeytee karaa rabbiittuu yoo achi finne su'aaba jechuuf hin jaa. Nama mana hakimaa hin qabne nama dawaa waan bitatuun hin qabne tokkoof mana dawaa goote jechuun kuni fiifuu akka su'aabattuun ilaalama. Namoonni hedduun gaanii dubbatan waa'ee bakka kanaa jechuun uummanni kun qabsoo keessa waan kana kafalee waan hangana hin jedhamne aarsaa guddaa kafalee jee namni gartee kana waakkate waa jiru natti hin fakkaatu numa jira haasawni numa jira. Amma gaa hogguu gargaarsi kanaa kun godhamee achitti wanni kanaa kun eegalamtu gaabee lakki waa hasaaraan qabdu wanni gartee irra turre sun
haa xiqqaattu harkaa jirra jechuudhaatu nama dhaga'ama. Kana gaa namni gargaarsa godhu kunis gargaarsa kanattuma fufuu qaba. Waan danda'aniin uummata isaanii bira dhaabbatu qabanii uummata kalee beelee isaan nyaachise. Kadheebootee isaan obaase. Kai fi huccuu hin qabne gartee isaan uffise kana keessaa'u namoonni qaamaan achi keessa turan. Waan kanarratti wal dammaysanii gargaarsa kun ittuma fufuu qaba. Haga gartee gargaaraniifis galateeffamuu qabanii. Warreen naannoo san jirtan ammallee warri gartee gara mootummaatiinis ta'u koreen achi waan san sossooftus bifa waan san gartee akka wanni sunillee lafa qabatee mul'atee wanni namni alaa gargaarsa godhuunillee akka bakka ga'u irratti akka gumaata isaanii bahaniin ja'a. Warra gartee gargaarsa kana godhan galateeffachumaan barbaada galatoomaa jechumaan barbaada silaa'uu waanuma isaanii godhanii waanuma gartee waanuma namni waa gargaare tokko jechuun waanuma isaaniitti godhu jiran jecheetiin fudhadha. Isaan ittuma fufuu qaba rakkoon atakaaroon haa jiraattu gufuu jirtu tana keessatti harka kannuu osoo hin taane ittuma fufee waan san hospitaalli sanis ijaaramee meeshaanis keessa godhamtee hanga gartee wanni gartee goone jedhanii gartee ittiin boonan takka mul'attutti gargaarsi ittuma fufuu qabaa yaadachuun qabaa. Ammoo waan godhameef galatoomaa jechuun natti qaatechuuf hin akka nama naannoo sanitti gamme. Ayo ulfaadhu tabiraa mootummallee jenneeni hawaasnillee galatoomaa jenneeni. I think torbaan dabreellee sagantaa dabreellee irrattillee wanni jennee if gargaaruu nuun barbaachisu. Wanni ani guddoo harkaa jiru keessa hawaasni kun kaleessa gootummaan inni beetee Haile Sillaasee irratti Dargi irratti Wayyaan irratti garsiise sani har'a haa beetee if danda'u irrattis goota ta'uu qaba jechuudha. Beetee misooma waa hundaa'u mootummaan namaa godhaan ififuu gabrummaadhaan fakkaatti jechuudha. Dhugaa mootummaan gibira gaafate dirqama qabdi. Yoo beetee harta kaanillee gaafachaatuma harta kaanillee if gargaaruu nuun barbaachiftu. Fakkiidhaaf buufata burqaa keessa siree takkaa jiranaan jedhan. Har'a magaalaa baddannoo dhuftanii siree hodhan geessuu hin dandeenyu jechuudha. Sireen Ameerikaa irraa dhaquu qabdi. I think waan beetee hospitaala keessa sireen hundinuu tabeetee rimootaan akkasitti ol nama kaaftee gadama buftu ta'uu hin qabdu. Sireen beetee tabiyya keessatti oomishanis bikka san numa taati jechuudha. Lammaffaa firaashniinis beekalu magaalaa baddaloo irraa bittee geessuu dandeessaa jechuudha. Ififillee feestaala ammaa pilaastika itti godhusuu dandeessa. Wanni hundinuu Ameerikaa irraa dhaquun ni barbaachisaa hin gaafiti jechuudha. Hawaasni sammuu nama keenyaa kaachi jiru ijaaruun nu barbaachisa. Waan garii re'ee takka magaalaa geessanii siree takkaan galuu danda'anii jechuudha. Yeroo fakkii ta'uu fi jechuudha bulchiisummaa fi mootummaadhaaf waan garii hawaasummaa kunuu fuudhee geessee dubartii deessee lafa ciiftuun harka jechuudha. Takka lammaffaa lafti gammoojjii tuni baddaadhaan marfamtee jirti. Bishaan gaararraa gayyaa urtuu achitti waliin qabamaa jechuudha. Bishaan kun lafti tun xiqqishoo beetee waan amala gammoojjummaa qabduuf bishaan kan inni liqimsitii jechuudha. Meegaa gaaffiin sii qabu keessaa odoommoo bikka tana qotanii meetiruma 4, 5, 10 qotanii bishaan hin bahuu jechuudha. Lafti tuwwee Saawud Arabiyaadhaa lafti nuti irraa haasawaa jiru tuni lafa bara hoggaa roobe magariisa taatee loon dheedu mokkam. Sammuu nama keenyaa ijaaruu hin qabnu. Akka ifiifuu if gargaaru qotee bishaan akka baasu. Waan gariitis beetee magaalaa dhaqee firaashaas bitatee sirees bitatee hospitaaluma kanaa'uu beetee yoo dhimmisu taate Shimallis Abdiisaa eeggachuudhaa miti beetee ifi irra bahee waan biraati wallaalellee beetee citaan hora faayil bikkasan yoo marage if gargaaruun ifiifuu qabsoodha jechuudha. Namni battala qabatee diinaan loluu danda'e
bishaan dhabuudhaan loluun qabu, hospitaala dhabuudhaan loluun qabu, karaa dhabuudhaan loluun qabu, abbaa furmaataa ifiif godhuun qabu jechuudha. Bakka tanoo maal dhaamtaaf mee hawaasa achi jiru qotanii dhabne nuun haa jedhanii jechuudha maashina binnaafi. Bee dongoraa fudhatanii amma akka namichi godhu jiru kanatti qotanii lafti tun bishaan ni qabdii baafachuu ni danda'anii. Hospitaala saniif siree beeytee magaalaa baddannoo dhufanii sibiila bitatanii lahaamanii siree tolfatanii siree 20-30 geeffachuu danda'anii jechuudha. If gargaaruun nu barbaachisa. Biyya alaa jiru kunis if gargaaruu irratti illee hawaasa kana gargaaruu qaba jechuudha. Eega sagantaa kana jalqabnee xiqqaate amma ji'a 4-5 taana jechuudha. Oduu mootummaa waa godhuu barbaadde dhaamsummaa miidiyaa kana gubbaatti dabraa jiru kuni siyaasaatii miidheettee silaa baajatatti ramaddee holkaanuma baaftee jechuudha hawaasaan. I think warra beeytee gurra ulfaatu bakka san ta'an fakkaata amma beeytee warra nyaaraa addatti kan qaanfanne jechuudha. Hoo haga feetee odoo arrabsitee irraan kaa'anne durriyyee. Gaafin kiyya waan mootummaa sitti dhufna ummanni rakkoo ifii hiikkachuu barsiisuun qabnu. Odoo qotanii bishaan sanuu hin jiru magaalaa baddannoo irraa siree argannu. Bareeda gaaffii bareedaadha. Akka gaariitti ibsallee kannitee jechuun wanni akka gaarii sirreessite bareedaadha. Ammalaan rakkoon bakka jirtu fakkeenyuma takkaan si haasa kanarratti. Amma Itoophiyaan bara Abbaay kana maallaqa ifiitiin ijaartee jaamaa beeyte. Maallaqa kana gaa uummata qindeessanii beeytaa shilingitti akka namni kafalu godhamee beekadhu. Akka maallaqa kana Itoophiyaan bishaan Abbaay kana ifii ijaarte akka jaamu godhanii beeyte. Dhugaa uummanni waan isaan jaan waan isaan itti ajajan ni godha uummanni. Uummanni rakkoon jiru amma isaantu uummata san harkaa qaba. Isaan tuli abbaa raddaa ta'e bifa jaarmee jalarraa kaasee hanga gubbaatti isaantu uummata san geggeessa jechuudha. Uummata kana amma bishaan qotadha kanaas akkana godha. Mee bakkeenyaaf amma gibiruma kanaa asumaafuu oolfadha. Ja'anii yoo gartee namnichi uummata kana bobbaasu yookaan akkuma gaara hidhaa daaga qotaa maal jaansanitti yoo uummata kana gurmeessite. Gurmeessuudhaaf namni carraa harkate jechuudha. Amma gaa ala kana fakkeenya teenyee achitti gurmeessu yoo isaanii wajjin warra biyyasanii mootummaa warrachi waa bulchu san yoo isaan isaan gartee wanni taane godhuu dandeessa. Haa ta'u immoo isaan amma bulchaan amma hedduu komiinsaa ka'u kun waan akkanaa kana godhee fakkeenyaaf iddoo bishaan jiran keessaa bakka bishaan dhiyaatanii kan amma bakka maatii reefu agarsiifte kana akkuma ati jette gabaabatti baasuun ni danda'ama. Bakka silaa ooyiruu milishaa qotaa jedhamu san bishaan sana achi qotadhaa jechuu irratti uummata kana waanuma isa fayyadu tokko dalaganii boru namni kun gaachirra hin taa'u maka bulchaa aanaatis akkuma bulchaa aanaa ta'etti nafu. Torbaanittuu jijjiiraa jiran amma bakka biraa yeroo fudhanne gahite. Yoo akkasii waan akkasirratti isaan qaamni isaan keessaa yoo argamee akkasii uummata yoo qindeessan uummanni waa hunda ni godhata. Hospitaala sanuu ifiifuun ijaarrate jechuuf hin harkaanu. Kanaafuu uummata qindeessanii waan uummata fayyadu irratti akka godhan ammallee asumaan warrachi bulchu san irratti sanumaaf hin dhaamuu barbaada. Akka uummanni gurmeessee waan uummata san fayyadu naannoo sanitti irratti akka bobbaasan. Jabaal. Bara ammaani sammuudhaan uummanni keenya bilisoomuu qabaadha. Laal bakki ani irraa deemuu jiruu fi bakki ati deemuu jirtu wal dhabdee jechuudha. Yoo isaan qindeessan malee wanni jechuun jiru bari isaanis haa godhan. Uummanni immoo waan takka beekuu qaba gaafii si gaafadhu. Hawaasni bishaan qotachuudhaaf beetee bulchiinsi hayyamuu qabaa fi odoon hin qotadha jee ni hidha gaafinti. Odoo beetee namnummaan tokko re'ee lama fuudhee magaalaa dhaqee baddannoo irraa siree bitee burqaadhaaf buufata burqaa saniif gumaache ni hidhanii tunis ija siyaasaatiin ni ilaalamtii. Ibra gaafin tiyyatan mootummaan beekee wallaalee dirqama isaa baritti himne
itti himan malee ittiin hidhanii jabaanan san. Ammoo hawaasa kanaas ka'atummaan qindeessii jechuurraa hawaasi kun ofiif qindeessuun qabuuhi. Ebar haa dhaqeetu akaafaa jalqabe bar namichi san fayyaa ta'u. Namichuma irrattuu namni tokko biraa ida'ame. Isaa irrattis ka biraa ida'ame qotanii bishaan yoo baasan mootummaan tun ni hiitii gaafinti. Yoo firaasha mana kee jiru fuutee idda beetee dubartiin Oromoodhaa simintoo gubbaa raftu tadeesse. Beetee firaashuma kee kanaa geessitee yoo keeyseef si hidhanii jechuudha. Bara amma addaanuun baafachuu barbaade. Bara amma maal fakkaatti hawaasni keenya yoo mootummaan ijaaniin malee akka inumaatu mootummaan rafi ijaan malee akka rafne ijaaniin malee akka rafne yoo beetee nyaadhu ijaaniin malee akka nyaanne sanitti sammuudhaan qollafamuu miti. Aboo waan garii qoree abbaa waraante abbaa ofirraa baasa rakkoo arra gammoojjii tana waraante ta'ii fi ofirraa guuruu dandeessanii ofirraa guuraa mootummaa teessanii dhafatinaadhaadha. Niidha mootummaan kun otoo hawaasni kun ka'ee wooma danda'u godhate. Bareedaadhaanis waan ati itti hubadheetumaan jira. Haa ta'u amma akkaataa achi jiru san akkaataa achi jiru sanneetu fakkeenyaaf uummanni namni tokko amma namichi san dhaqee ifuma isaatiif eegale haanis irratti hirmaatee akkasitti waan sayyoo godhee ni danda'a. San qofti gahaa miti. Harka saniin gufaa qotanii harkuma saniin qotanii bishaan baasuun ni danda'amu. Gargaarsa barbaachisa. Gargaarsa gara mootummaarraa harkatu qaba namni hawaasni jechuudha. Maaliif hawaasni kun mootummaan kan yoo jetteen rafuu san bare gabrummaa keessatti jechuudha. Ammaas gabrummaa jala jiraaru manni gajjallaan kun waan bilisummaa harkeen jiru manni. Kanaafuu akkasitti uummannis dhugaadhaa uummanni tattaafatee ifii isaatii keessaa bahuu qaba. Gaaffii gartee jajjabduu taate waan akkas fakkeenyaa wali qindaa'anii akkaataatti hojjetan irratti instituushinii yookaan dhaabni wayii tokko yookaan komitee waan akka komitee wayii tokko qindeeffatanii bifa sanii waan addaan waan gartee ammaa guyyaa 2-3 dachii akkasitti qotanii yookaan dhiisan osoo hin ta'in waan ji'a 3 amatti akka waggaa takka keessatti waan itti fufee akkasii waa godhuu danda'u waan akkasitti fufee waa mul'isu godhuu irratti rakkoonni dhuftiyeetii yaada. Maaliif mootummaanis yeroo waan karaa bobbaasuu fedhu gara ifii bobbaasutti yeroo barbaade jechuun itti fufuu hin danda'an jechuuf hin jaa bakka san. Jabaal ammallee beekadhu dhiifama sitti illee deebi'ee nama lamaan argeen imma Direedawaa tanatti nama lama beekadhu. Warabba Alkaaba akka maashina dachii qotanii jechuudha. Tartiibaan gammoojjii amma nu haasofnu tanarra bakka silaa bishaan hin mallee jechuudha Direedawaa keessa. Qotanii nama lama qofa beekadhu. 300 400 kannanii fi qotanii oorruu teessaniif duba beetee bishaan si tarakkabsiisanii deemanii jechuudha. Nama biraatiifis akkasii qotan. Awwanni an jechuun jiru maali? Jarri kun hagam takka yeroo sanirraa fudhatan jeen lafa garii baatii takka guyyaa 40 yoo dheerate baatii 2 bakka garii ammoo ilaa baatii 3 irraa fudhatan. Nama lama deero. Laga odaa yoo xiqqaate nama 200,000 jira jechuudha. Qawwee fudhatee miilaan Maqdishoo dhaqee dhufe mookam. Gootummaan san akkamitti beekte irraa hanqatteedhaan akkamitti dongoraan tokkoo fi akaafaan tokko bar yoo sammuu nama keenyaa maxxantummaa irraa cabsuu baanne beektee uummanni kunis uummata isaan dhaga'uu taa'uu miti jechuudha. Beekuu qabdan gammoojjii tana wanni hiyyoomsaniif yoo quufte nutti kaatiidha deera kiyya bara waan tarsimuudhaan lafa kaayame jechuudha laal itti yaadaniiti. Haile Sillaasis bakka tanan nagee dhabe. Dargis nagee dhabde, wayyaas nagee dhabde. Nutis piippiin beektee uummata kana fitti beektee karaatti goonee malatti goonee jarri kun ammaa sofa dhaqawwat deebi'a. Akkanatti lafatti firraa qabnaa fakkaatti jechuudha. Irra guddaa gammoojjiin Oromiyaadhaa lafti tajaajila hin qabne. Booranarraa ilaa hamma Bordeddeetti kiiloomeetira 1,400 irra deemtee yoo laalte lafa qabsoon keessa turte irraa adabaa jirti mootummaan Oromiyaadha.
miidiyaan quban qabu addunyaanis quban qabdu oromoon quban qabdu jechuudha. Kanaafuu rakkoo mootummaa sana adeemsaan itti dhuftana ummanni keenya maxxantummaa qaama duudaa isaan dhaga'uu dide kanatti yeroo isaa gubuu qofaa miti haga takkallee humna isaatii fi aqli isaa qabeenya isaa fayyadamee ba'aa isaa gubbaa jirtu tanarraa ta'ii fi hiikkachuu danda'u hunda ofirraa hiikkachuu qaba. Jaldeessa qoree keessa kufe namni itti dhufe. Eessarraa qoree sirraa guura jennaan bikkaan taa'uun tanarraa guurii jettiin jaan taaftee taa'eetiin ofirraa guura. So hawaasni gammoojjii kun bikka ifiifirraa guuruu qabu san beekaa hidhaan. Moo asuma waliin qabamnee amata akka irraatis karaan hin jiru, iskuulli hin jiru, hospitaalli hin jiru, mootummaan Oromiyaadhaa hawaasa kana nuumar ibargaa alaayis gargaaruudhaafillee beekadhu lafa guddoo san nama miiliyoona hagasanii alarraayis yoo kajibne malee rakkoo ala teenyee hiikuu dandeenyu simiti rakkoo guddoodha. Akka tasbiitiin siin jeebar oduma subhaanallaa itti dhaggootuti halkan kun guyyaan sii dhihee halkan sii bari'aa jechuudha. Wanni godhu jiru tuni fakkii ta'uudhaa fi uummata keenyatti abdii horuu taate malee rakkoo isaaniitiif furmaata ta'uu hin dandeessu. Hawaasni kun haga tokko ofiis gargaaree haga tokko namni ala jirullee gargaaree haga tokkollee mootummaan beekee gaafa haalli anjaa itti gargaartu. If gargaaruu kanarratti xiyyeeffachuu hin qabnu hidhaan. Irratti ni xiyyeeffata. Amma fakkeenyaaf manneen barnoota amma bara nuti barannu bara durgaama waggoota 20 dura akkana yoo eegallee chirraas. Manneen barnoota amma lafa gammoojjiitti gad dhiyaatan kun irra guddaan jechuudha. Ummatumaatu jaare, ummatumaatu ifumaa jaaree barsiisaatti nuu fidaa jee irra hedduun jechuun wanni mootummaan jaartee yoo jiraate kanuma Mangistoo Hayilamaariyaam jaaree deeme malee ummatumaatu ifumaa akkuma harka jaaree ogeeysinis isaanuma keessa jira mukaas gaarumarraa ciranii ifii isaaniiti jaaran jechuu kiyya manneen barnoota hedduu gara 200 lakkaa'uu hin danda'a kanumaan maqaa beeku jechuu. Kana gaammaan tana waan san godhuuf ummanni bilisaa dura bilisummaa qabu waan san godhuuf. Amma gaa kana keessa wanni jechuu qabnu hogguu bishaan dhabne aboogaa bishaan dhabsuu taa'uurra jechuun rakkoo bishaanii kana abbaan dhuguma amma akka maatii dubbattetti gaa tattaafachuu qabda abbaan tattaafachuu qaba namni bakka san jiru. Namni waa beekan namni gartee dura bu'ootonni ummataa fakkeenyaaf namuu akkatti wal hoogganuu qabaa akka damiinaattis ta'e akkaataa hunda irratti waan ummataa kana ilaalcha keessa galchanii ka'ee rakkoon dhuguma akkuma ati jette yoo ati rakkoo keessa rafuu barte achuma jiraatte malee namni dhufee achi dhufee si furu hin jiru. Tattaafatu ni qaban. Akkuma fakkeenyaa mana barnootaa jaarraa fidaa ogguu jedhan yoo fidu baattees numa fidda dirqamaanis sanii beeyte. Akkamma yoo ni goona jee uummanni ni godha garuu itti fufuu danda'u waan jirurratti xiqqoo rakkoo ni jira jeetiin amana. Kara dhaabbachuuf jechuun qoqqotanii dhiisu. Yoo mootummaan ammoo kan deeggaru taate wanni san qotaniiti bakka gartee akka xumuruu danda'an. Kanaafuu akkuma gartee yoo gartee abbaan iyyate firri ni dirmataa san ni beekan jechuudha. Itti himuun barbaachisu manni. Bara hunda yookaan rakkoon tun akkasumatti gara namatti aanuttis namarraa eeda dhalatetti dabartii jechuudha rakkoon tun. Saniifuu san kara saniin tattaafattuu qabanii akkasitti ni tattaafatuu qabanii jeetiin amanagaa. Yoo haalli itti tattaafatan iddoo san jiraate. Fakkeenyaaf caasaan mootummaa kun beeki affekti godha maaliif caasaa qabanii miti uummata guyyaa akkanaa waan akkanaa godhamuu qaba gaafa akkanaa waan akkanaa godhamuu qaba jedhanii amma bakka garii jira bakka ooyiruu harooraan maal baafattee ooyiruu tam dongorta barana gaara maal goota ooyiruu haaraa tabaaftuu jira jedhamee waan akkasiitii oduu qabna tagartee isaan
uummanni kun akka isaan godhan ta'a waan juun anis tanaan sodaa qaba beeytee waan akkaati jee jettu san jechuun dinne garuu bifa poozitiivii ta'e yoo isaan keessaa ummata san keessa mootummaan ammoo waan kana bishaan bakka sanii qotu qabna yoo jee takkaa'u uummanni didu jechuun yeroo qotata. Ammaas uummannis mootummaa qofa eeguun qaban akkuma duraanuu mana barnoota Harargee baa kana irra guddaa manneen barnootaa namaa uummantumaa amma horii gurguree ijaare. Haaluma san itti fufanii rakkoo furuu hiikuu ofirraa achi dhiibuu qaban. Gaafii barbaachisaa ta'es dhiyeessuu qaban mootummattis. Bifa gartee bilisa ta'een bifa addaan gartee har'a gaafatanii aboon hin godhan jedhanii dhiisoo osoo hin taane bifa waliin dhaabbataa ta'een gaafatanii itti fufuu qabanii. Haa ta'u immoo namni bakka san hoogganu abbaa gandaa ta'u abbaa araddaatis haa ta'u ummata kana gurmeessuun silaa danda'amee barbaachisu maan jedhan. Ulfaadhu galatoomee yaadni asirra kan nameerraa warra beetee eela qotu kadiree dhawaa sadii maallaqa ni erginaa karaa gammoojjii kana hageeffannudha. Look mee eela san qotaati haayisan hidhanii jechuudha. Barqabsoodhaa jiran. Buufata burqaadhaa san beetee firaasha geessaati siree bitaa geessa haayisan hidhanii wanni tun siyaasaa miti. Waa hundaa ta'anii hayyaman eeggatanii jechuudha. Salaatan taane hanqa beete yoo mu'azinii azaanii malee salaatanii beete waan garii abbummaa godhata. Beetan ittiif laalaati yoo hidhamtan ka sagalee sanii taanaa jechuudha. Inumaatu waan ajaa'ibaa takka addunyaa agarsiiftanii jechuudha. Bar uummanni aanaa burqaadhaa firaasha geessite hospitaala geessite injaanii hidhamanii tananii maan barbaadaa jechuudha. Bar uummanni beetee naannoo gammoojjiidhaa eela tokko qotataniiti mootummaan dhuftee akkamii qotatan jedhaniiti abaluu hidhaniin tun inumaatu waan dhagahuu feenuu jechuudha. Kanaafuu mee taarikaa seenaadha. Eelaas qotaa karaas baafadhaa. Hospitaalas beetee suphadhaa mana barnootaallee ijaaradhaati yoo tanaaf hidhamtan waa baganuu hidhamtanidha. Sagantaa keenya gaa sa'aan na harkaa dhume dhaamsa baay'ee qabaatte carraan seekannaa hirmaannaa keetiif obbo Jamaal galatoomi. Gaa waa hedduudhaas keessatti haafnee uummanni keenyallee tana hundaa'u qaamaaf qalbiidhaan akka irraa fudhatee hojiin oolfatu abdii guddaa qabna. Carraa baay'ee seekannaa gaafitti yenaa dhufte isaanis. Baay'ee galatoomi haa ta'u waan gartee barbaachisaa ta'a jennee yaadne dubbannee jirra. Wanni nin jiru barbaade amma jara gartee nama bishaan qotu san geessanii akka qotu jechuu san irratti gaa namni kun qotu namuma qotu namni qotu san ammachi dhaqee yoo bishaan qoteewu nama hedduutu bishaan akkatti qotan sanuu jalaa barachuu danda'a jechuudha. Beeki qotuun qofti akkitti qotan sanuu beektaa barnoota feeti. Dachi qotu qofa namni kun walirra qotuu beeka jechuudha bishaan sanuu. Suni jeemee hidhamu natti hin fakkaatu wanni akkasii namni bishaan qotee tokko ni hidhama jee yaadu na'anii beekte. Haa ta'u gaa wanni nan jechuu fedhu gaa rakkoo keessan taa'inaa uummata kiyyaan gaa tattaafadhaa. Osoo rakkoon tun gara ilmaaniin dabarre tattaafadhaa jechuun barbaada. Warra gargaartaniin illee gargaarsa keessaniif galatoomaa. Hanga gartee wanni barbaachisu gartee uummata kanaaf dhufti gargaarsa keessan akka walirra jirtaniitiin kabiyya keessa jiraniif kabiyya alaa jiranis akkatti fufaniin ja'a. Sinilleen carraa kana naa kennitanii sagalee tiyya tana yaada kiyya kana akkaan kennadhuuf na afeeruu keessaniif maqaa daawwattoota keessaniitiin hedduun isin galateeffadhaa jechuun fedha. Jajjabaa keenya ulfaadhu galatoomi dhaloonni qubeedhaa kaleessa beetee harka qullaa wayyaanee dura dhaabbatanii wayyaanee maqaleetti galchitanii arraas baajeta qullaadhaan akka naannoo keessa misoomsitan kabajaadha isan gaafannaadha. Abbaan furmaataa isan hin eeggatinaa. Hin eeggatinaa mootummaa. Rakkoo keessan taa'ina. Ilmaan keessan haroo san hin dhaabchisinaa. Namni haroo san irraa bishaan san dhugu isa kamaayyee dhaloota maayyeedhaa ta'uu qabdan. Beetee odoo eela san qottan shahiida. Seenaa hojjettanii jechuudha.
odoo beetii hospitaala san ilmaan keessanii wayyeessitan beetii yoo aarsallee rakkafaluu taate rakkafala. Fageessa laalaa jechuudha. Beetii masaraa atiin seentu beetii hiyyaasee nuuf lubbuute kan ta'e jechuudha. Waan keetoo maaliif itti mirgaan? Kaleessa maasta pilaana Finfinneedhaas waggaa qomatee rasaasaa kannitu Finfinnee sanii mana keessaa qabdamu moo beektee dheeyitee beektamu ebargaalaa sabboonummaa teessanii ta'if jala dhagarree taate jechuudha. Sabboonummaa teessuun tafagootti harki taate Awaashi achitti ni agarti. Awaashi achitti ni agartu jechuudha. Sabboonummaan akkanaatuun illee beekadhu nama miiti. Mee xiqqoof jala laallee rakkoo teenya hiikkannoo sagantaa keenya xumurannaa jaaljamaa irra deebi'eetiin si galatoomfadhaa. Ilmaan ayyaana hordofuu keessaniif ulfaadhaa aga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti nagaa waaqa keessa tura. Thank you.